Naga qabu kam jirtu ijoollee nagaa keessanii kun qophii yeroo maatiiti. Qophii yeroo maatiitiin guyyaa hundumaa dhigaa maatii fakkeenyummaa qaban akkasumas barattoota ciccimoo qabannee isiniif dhiyaanna. Guyyaa har'aa immoo eessa jirtu mana eenyuufaa jirtu kan jedhu immoo nu gaafachuun keessan hin hafu. Egaa barattoonni guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanne barattuu qaxalee kutaa lamarraa kaatee kutaa afuritti kan dabarte jechuudha. Sadiirra utaaltee qabxii guddaa fiduudhaan kan ka'e kutaa afur kan barachaa jirtu barattuu qaxalee tokko qabannee isiniif dhiyaanneeti kan jirru. Eenyu jedhamti eessaa baratti kan jedhu immoo egaa qophii keenya irraa argitu. Kanaaf xumura qophii keenyaatti turtiin keessan nu faana ta'u. Galatoomaa carraanuuf kennitanii mana keessan dhumnee isin wajjiniin gaaffiif deebii gochuudhaaf waan nu fayyamtaniif maqaa daawwattoota keenyaan guddaa isin galateeffanna. Isis galatooma. Mee daawwattoota keenya wajjin walaa barruu maqaa keessan nutti hima. Maqaan koo Miidhagsaa Beeraa jedhama. Abbaa Ribqaa fa'aa Meersii, Abbaa Ermiyaas, Abbaa Saalitii Miidhagsaa Beeraan jedhama. Isinis galatooma. Zannaa Shaalamayyoon jedhama. Ijoollee sadan kanaati. Ribqaa kan Meersii fi kan Ermiyaasiiti. Maqaan koo Ribqaa Miidhagsaa jedhama. Kan baradhu Akaadaamii Maatii Waaqtii kutaa afuraffaa. Maqaan koo Meersii Miidhagsaa jedhama. Kan baradhu Maatii Waaqa Akaadaamiitii kutaa sadiin baradha. Baay'ee gaariidha. Mee Ribqaa akkamitti beektu barattuu akkamiiti isheen? Ribqaan barattuu kormeedha. Naamusa isheetiinis mucaa naamusa gaarii qabdu. Ergamaatiin ishee ergu kan ergamtu, ajaja maatii kan fudhattu. Waan tokko godhii jedhamtee taasiftii jeequu waan jedhamu beektu akka ijoollee ala fiiguu maal jechuu fedhii akkasiin qabdu. Ribqaan barumsa ishee irratti xiyyeeffannoo guddaa kennitee barumsa ishee qo'achuu jaallatti, fakkiin kaaftii, sammuu gaarii fi dandeettii gaarii qabdi, barattuu cimtuudha. Ribqaan daftee qabatti waan dhageesse hunda daftee qabatti. Amma fakkeenyaaf reading assignmentiin kennama Ingiliffaa jechuudha. Torbaan lamaan isaa ta'uu jettis yeroo lama yeroo sadii hin kennama. Yeroo tokko nan dubbisisa jalqaba irratti jechuudha. Nan dubbisisa keessa eenyu isaan ittaan himaaf sanaan booda garuu bakka kutaa ishee galtii sammuu ishiin qabatti bakka waraqata dhistee guyyaa lammaffaa akkasumatti dubbisti jechuudha. Waraqata malee. Mana barumsaas akkasumatti daree keessaas akkasumatti dhiyeessiti. Eenyu sagantaa alaabaatti gaggeeffamu yeroo sanas eenyu sammuu ishiitiin qabattee eenyu gooti. Sammuu gaarii qabdi. Sirriitti qabatti. Keejjidhaan kaasee hanga ammaatti barattuun cimaa ture. Sadarkaa keessa ture. Kutaa tokkoffaatti aan lammaffaan ba'ee kutaa lammaffaatti immoo tokkoffaan ba'e. Badhaasaan kana kan badhaafame yeroon kutaa lammaffaa irratti baradhu tokkoffaan ba'eetu. Kan badhaafame dubartoota keessaan tokkoffaan ba'ee mana barumsaa keessatti immoo lamaffaan ba'ee daree keessattis tokkoffaan ba'e. Bu'uurri Ribqaan guddaan dhugaa dubbachuudhaaf haadha isaaniiti. Haati isaanii isaanuma wajjin mana ooltii hin qo'achiisti. Waan hundumaa gosa barnootaa haati hin qo'achiisni hin jiru. Waan hundumaa dandeettii hin qabdi. Sirriitti qo'achiifti. Ijoollee koo cimtuu taatee akka isheen sadarkaa guddaa fuuldurattis geessu akka sadarkaa amma irra jiranus akka irra jiraatan kan gootee cimina haadha isaaniiti. Kanatti baay'een galatoomii jechuun barbaada kanumaanis. Kutaa gara gadii kaasee hanga hammaatti sadarkaan see maal fakkaata ture? Ribqaan kutaa gara gadiitii kaasee barattuu cimtuudha. Qabxii gaarii galmeessisaa sadarkaadhumaan kan dhufteedha. Isuma yeroo darbee illee fakkeenyaaf kutaa lammaffaadhaa gara kutaa afuritti gaafa ceetu qabxii olaanaa galmeessisuu fi meedaaliyaa warqiitiin badhaafamteeti kan isheen gara kutaa afuritti dabarte. Barattuu baay'ee cimtuudha jalqabaa kaasee. Obboleettiin ishee illee akkasumatti mucaa cimtuudha. Hundi isaaniillee sababa adda addaatiin al tokko Ermiyaasumti illee barumsa irraa hafuu sababa dhukkubaa al tokko dhukkubaani
Saba sanaatii hafuudhaan alatti yeroo barumsa dhaqutti ijoollee kamuu caala kan hojjetuu fi barsiisonni isaanii kan galateeffatanudha. Ijoolleen koo ijoollee baay'ee cimtuudha. Ijoolleen koo sadanuu jechuudha. Baay'ee ciccimoodha. Amala gaarii kan qabanii, nama kan kabajanii, waan itti himameef sirriitti kan qabatan, barsiisota isaanii kan kabajanii, hiriyoota isaanii wajjin walitti dhufeenyi gaarii kan qabanidha. Sadanuu jechuudha. Manatti baay'ee na qo'achisu abbaa koos na qo'achisa irra caalaa garuu haadha koo na qo'achisti. Ingiliffaas maalis Kanatu isa takka ta'e kan jettan qabdu laata? Milkoomina isheetiif sababa kan ta'e tokko waan namni jedhe hin dhageessi. Ajaja maatii fudhatti, kabaja maatii qabdi. Bu'uurumarraa kaasnee gaafa guddisnu jaalalaaf kabajaan isaan guddisne fedhii isaanii amma danda'ametti in eegna. Haala akkasiitiin waan ta'eef bu'uurri sammuun isaanii sammuu gaariidha barumsa fudhachuuf wanti isaan dhiphatan wanti isaan waan biraa yaadan homtuu hin jiru waa'ee barumsa isaaniiti yaaddoo biraan qabanu. Haati akkuma siin jedhe sirriitti qo'achiisti yeroo kennite mana barumsaatii yeroo deebanutti takka boqotanii sana booddee gara qo'annootti ce'u qo'annoo isaanii booddee dhayyuu fiilmii barbaadan televezyiinii gosa barbaadan laalu haala akkasiiti bu'uurri ishee jechuun ni barbaada. Fedhii qabu, sammuu gaarii qabu. Kanaaf mana barumsaas kan baratan haa ta'u mana keessas hordoffii yeroo argatanis kanaaf sirriitti qabatu. Malee waan addaa eenyu godhiif miti. Garuu nan gargaara nan hordofaa mana barumsaa na deebi'anis manatti galan waan baratan nan gaafadha. Hojii manaallee yoo qabaatanii nan gaafadha achumaan wajjin hin hojjenna. Haala oolmaa isaaniitis nan gaafadha. Akkaataa hiriyoota waliinis waa'ee barsiisota isaaniis nan gaafadha. Kamtuu sirriitti isin kunuunsaa jira, kamtuu sirriitti barsiisaa, ijoollee keessas wajjin innaa oolan rakkoo adda addaatu jira miti. Amala gaarii kan qaban jiru, ijoollee ciccimoo jiru, amala badaa kan qabanis jiru. Kanaafuu amala ijoollee hiriyoota isaanii hundaan gaafadheetanii isaan kanarraa baqadhaa. Isaan kana waliin immoo hiriyummaa isaanii keessan cimsadhaa jedheen nan gorsaa nan hordofaa sirriitti. Kunoo ati barattuu cimtuudha. Keessumaa kutaa lamarraa kaatee yeroo ammaa kana kutaa 4 barachaadha kan itti jirtu. Mee akkatti barattuu cimtuu taatuuf maaltu si gargaarime? Sirriitti waan qoodduuf barattuun cimaate. Karooraan qooddu akka barataa yookaan barattuu cimaa akka taanuuf gargaara. Mee karoorri kee maal faadha? Mee karoora kee natti himi. Karoora keewwannaa keeti. Wixataan afaan Oromoon qaddaa. Kibxataan immoo Ingiliffaa. Roobi immoo saayinsii. Kamisaan immoo ispookanii. Sagantaadhaan nan qo'adhaa, sirrittaan qo'adhaa. Kanarraa haadha koo baay'ee na gargaarte. Sagantaan koo gaafa wixataa herreegaan qo'adhaa. Gaafa kibxataa immoo afaan Oromoo, gaafa roobii Ingiliffaa, gaafa kamisaa ispookanii, gaafa jimaataa immoo saayinsii naannoo qo'adha. Baay'ee gaariidha. Mee akka abbaa tokkotti hordoffii akkamii gootati manaa kaasee hanga mana barumsaatti jechuudha? Ani ijoollee koo karaa baay'eedhaan nan hordofaa. Hordoffiin godhu barumsa isaanii irratti jabaatanii akka deemanuuf hawwii kootis qabxii isaanii yeroo yerootti nan ilaala. Haala isaan itti mana keessatti qo'achaa jiran qabiinsa haadhaa ilaaluudhaan illee itti quufeen jira sababa ta'eef wanti baay'ee dhiphadhu hin jiru. Otuu hanqinni gara sanaan jiraate anis itti darbee wanti godhu hin jiraata ture. Hordoffii guutuu ta'e gargaarsa guutuu ta'e haati gochaafii jirti. Anis immoo wanta godhamaa jiru sana nan hordofa nan ilaala waan ta'eef kun isaaniif cimna gaarii fi bu'uura gaarii ta'eera. Qabxiin isaanii illee hundi isaanii qabxii gaarii kan qabanidha. Rubqaa duwwaa miti. Mersiin isa kun kanatti bara kan keessa qabxii gaarii fidaa jirti. Sadarkaadhumaan illee eegaan jira haala akkasiiti.
hordoffii akkas goonaaf jechuudha. Hordoffii nan taasisaa garuu jalqaba sammuun isaanii waaqayyootu eebbisee itti kennee jira. Sirriitti na qo'achisuu sirriitti akka naaf galuutti na qo'achisuu wanta amma fakkeenyaaf wanta tokko sirriidhaan yoo hin hojjanne kun sirrii miti jedhanii naaf sirreessuu akka kan sirriin taane akka hin raanfanne naaf qo'achisuu sirriitti. Isaan of beekanii akka isaan qo'atan yeroo isaanii sirnaan akka itti fayyadamaniif akka maatii kanaatti maal gochaa jirtu? Akka maatii kanaatti wanti nuti goonu meeshaalee barnootaa barbaachisaa ta'an tokkollee wanti tanqatu hin jiru. Waan isaan mana barumsaatti ittiin baratanu kaasee shaakkalli mana keessatti ittiin shaakkalanullee barumsa dabtara mana barumsaatti bitamu qofaa miti. Nu biratti ijoolleen keenya waraqata baay'ee fixuu shaakkalliidha jedhanii. Waan isaan ittiin shaakkalan raafii adda addaallee waraqatoota tajaajila fixanii duubni isaanii hojii biraatiif oolullee fideefiin haalli isaan ittiin fayyadaman sana hojiirra oolchanii ittiin qoratan haala sana mijeesseefiin wantoota dabalataanis isaan irratti qo'atan adda addaa kana mijeessina. Kitaabolee adda addaallee kan mana barumsaatii kennamuun alatti kitaaba deeggarsaa adda addaa yeroo adda addaa hin binnaa fi haala akkasiitiin akka barumsa isaanii baratan wantoota barbaachisoo ta'an hundumaan guunnaaf waan isaan fedhii waan isaan gaafatan wanti itti hambisnu hin jiru. Gaarummaan isaa ijoolleen keenya gaaffii ittiin baay'isan akkuma humna mana keenyaatiin sadarkaan keenyaan ba'anis waan baay'ee gaaffii ittiin baay'isanuu garuu amma nuti danda'ametti waan isaanii barbaachisu hundumaaf goonaaf gaaffii isaanii kamiyyuu hin deebisnaaf na haala kanaatiin kan isaan deeggaru. Hojii nan hojjedhaan ture waggaa 4 dura jechuudha. Ogummaa nan qabaa hojii nan qabaa ture. Isaan jajjabaatanii bakka yeroo full time yeroon koo guutuunsaa isaaniif kenneen jira jechuudha. Manatti siin ba'u waan isaan barbaachisu hundaa isaaniif jecha jechuudha. Galii nan barbaachisu jechuu koo otoo hin ta'in garuu isaan sirriitti kunuunsee guddisuuf waan hin barbaadeef hojii koo dhiisanii bakka yeroo koo hundumaa isaan irraa oolchaa jira jechuudha. Kan isaaniif kennuu danda'u kanuma. Ganamaan hirribaan ka'ee achi immoo fuula kiyyaa dhiqadhee nyaata kiyya nyaadhee gara mana barumsaatti nan deema. Achi immoo yeroo mana barumsaa deemee gara manaatti deebi'u immoo deebi'ee nan qoodha. Achi immoo TV laala achi nyaata nyaadhee nan rafa. Karooraan waan qoodhuuf yeroo ganamaa hanga galgalaatti sirriitti nan fayyadama. Ganamaa ka'ee mana fincaan dhaqee fuula koo dhiqadhees nyaata koo nyaadhee uffata koo uffadhee gara mana barumsaatti deema. Achumaan barsiisaa koo nan dhaggeeffadha sirriitti nan hordofaa. Yeroo laaqanaa immoo yeroo boqonnaa sirriitti nan qo'adhaa. Ijoollee hin galneef nan qo'achisaa. Achumaan gaafa deebi'uun immoo haadha koo nan gargaara. Qodaa nan miicaa uffata nan miicaa wanta godhamu nan gargaara. Qabiinsa isaaniitiin nyaata isaaniis haa ta'u qulqullina isaaniis haa ta'u gara barumsaatiinis nama biraatti akka hanqina hin qabne godhee guddisuu waan hin barbaadeef bakka full time itti kennee isaan biraa oolan. Isaan qabanoo maali dandeettii isaanii kana immoo caalaatti akka guddifataniif maal irratti hojjechaa jirtu? Dandeettiin isaan qabanu dandeettii barnootaa qabu jenneerraa barnoota isaanii irratti akka jabaataniif akkuma jalqaba siin jedhee deeggaraa jirra. Dabalataan dandeettiin isaan qabanu fakkii kaasuu irratti dandeettii gaariidha qabu. Dandeettii fakkii isaanii kana waan isaan fakkii illee ittiin kaafatan maateriyaala adda addaan guunnaa fi halluuwwan adda addaa wanti isaan irratti kaasanuu fi haamilee keessumaayyuu ijoolleen maal barbaadu wayi tokko gaafa hojjetan haamileen barbaachisaadha. Ati kormeedha, ati hin dandeessaa, baay'ee ajaa'ibaadha jedhanii ajaa'ibsiifamuu kana dinqisiifamuu baay'ee barbaaddi ijoolleen haamilee sirriitti kennanaa fi haala kanaatiin jabaatanii waan hojjetan
akkuma hojjetaniin gammachuudhaan waan nuti jajjabeessinuuf waan nuti haamilee kenninuuf jecha nutti agarsiisu kunoo kana hojjedhee kanan jiraa kanan argadhee kanan qaqqabeeraa kan jedhu maali bu'uurri isaa haamileenis baay'ee barbaachisaadha haamilee kennanaaf yeroo baay'ee hin jajjabeessinaa haala akkasiiti. Waa'ee jajjabeessuutti dhuftee gara fakkiitti deebina. Mee ijoolleen keessumaa dhuguma akkuma jettee jajjabina barbaadu dandeessaa jedhanii amma keessumaa hawaasa keessa barteen kanaan dura ture ijoollee abaaruun ati hin dandeessu jechuun waan baay'een tureera. Garuu ijoolleen dandeessa kana gochuu dandeessa jechaa guddisuun jijjiirama akkamii fidame ijoollee keessan irratti? Jijjiiramni nuti agarre dandeessaaf hin beektaan kun baay'ee isaan fayyadeera kan keenya. Akka caalu hojjetan isaan godhe. Waan dhumarrattu barnoota isaanii irrattis ati barattuu cimtuudha. Fakkeenyaaf wayi tokko gaafa wayinti dogoggorame illee jiraate kan irratti dogoggortee garuu ati barattuu kormeedha. Kan sirreeffatu gaafa jenne waan san innasuma sirreeffatu. Malee waan badii sana irratti xiyyeeffatanii itti dheekkamamee naasuun hin jiru. Ati kormeedha baay'ee gaarii hojjetteetta ishii kanatu safee ishii kana sirreeffadhu jedhamu gammachuudhaan waan sana fudhatanii caala sirreeffatanii caalanii argamu. Yeroo baay'ee qormaanni isaanii wanti isaan mana barumsaatti hojjetan boonasii qaba. Sirriitti hojjetu. Fakkeenyaaf barreeffamoota adda addaa riidinግ asaaymentiin hin kennamaaf. Ribqaan riidinግ asaaymentii kennamuuf tokko guutuusaa jecha ishiitiin utuu waa irraan dubbisin akkasitti sii dubbista Ingiliffaa wanti isheen sii himtu jira. Jechaan qabachuu sirriitti barnoota kennamuuf sirriitti qabachuu wanta akkasiitu jira haala gaariidhaan. Sandwriting a story tells that two friends were walking through the desert. In a specific point, they had an argument, and one who go slap the other feet. The one who go slap was hard, but without anything to say, he wrote on the sand. Today, my best friend slapped me in the face. They keep walking until they found Oasis, where they decided to take a bath. The one who go slap and started down. The other friend saved him. When he covered from the flood, he wrote on the sand. Stone. Today, my best friend saved my life. The friend who saved and slapped his best friend asked us why after I hurt you, you write on the sand, and now you write on a stone. The other friend Islamic prepared when a friend hurt us, we should write down in the sand. When the wind of forgiveness, get in charge of raising it away. When no one can raise, learn to write in the sand. Ergaa kana keessatti waan badaa ta'e tokko irraanfachaa deemuu fi waan gaarii ta'e tokko immoo yaadachaa deemu. Aadaaf abbaan koo deeggarsiisaan yeroon hojjedhe isaaniif agarsiisu baay'ee jabaadhu naan jedhu achi immoo dogoggoraa yoon qabaadhe qabdi jetteetta. Fakkii kana sirraa baratan immoo tarii eessaa argataniiti dandeettii kana? Dandeettii fakkii kana al tokko tokko waan nan kaasuus arganii jiru duratti. Anillee yeroo dheeraadhaaf nan dhiisee duratti baay'ee nan hojjedha. Alan yaadu wanti maatii irraas daddarbu hin jiran itti fakkaata. Ani maatiin koo karaa haadha kootiitiin baay'een isaanii warra fakkii kaasanudha. Fakkii dandeettii fakkii qabu. Anis immoo fakkii kana nan kaasan ture nan dhiise. Isaanis amma fakkii kana waan nan duratti xinnoo jedhe tokko wanti isaan argan jira. Itti aansuudhaan isaan kan mataa isaanii keessoo isaanii uumamumaan kan qaban calaqqisiisu yeroo baay'ee. Waan amma fakkeenyaaf asum ta'anii waan gaarii hojjetu waan baay'ee hojjetu. Ani yeroo baay'ee haa taa'uuf hin jedha babbadaa dhufeetu malee waan si ajaa'ibsiisu umurii isaaniitii ol waan ta'e wanti isaan hojjetanu waan bareeda haala akkasiitiin kan isaan hojjetan. Dandeettii isaanii kana guddisuuf gara fuulduraatti karoora akkamii qabna? Karoorri koo gara fuulduraa bakkuma fakkiin itti kaafamu namoota dandeettii gaarii qaban bakka barnootaa isaatis ta'uu mala barumsa isaanii faana utuu walitti hin bu'in haalli itti gara fuulduraatti kana cimsatan yaadaatuma jira. Amma barumsa isaaniitti yeroodhaaf jabaatan isa jedhuufan malee yeroo xinnoo booddee wanti yaadaa jiru humni isaanis gaafa cimaa deemu
iddoo tokko oolanii galuu irratti amma akkuma agartu kana fiizikaalii isaaniiti. Gaafa xinnoo naa jabaatan amma manum keessattuu jechaa booddee immoo iddoo fakkiin itti kaafamu iddoo barnootaas ta'u mala haalli isaan dandeettii isaanii cimsatanuu fi kanaan ba'uu danda'an yaadaatu man jira. Mee gara fuulduraatti mul'atatti qabdu maal ta'uu barbaadda? Injiinarii. Maaliif? Gaafa guddadhu injiinarii ta'uu barbaada. Sababni isaas mana ijaaruu, daandii ijaaruu nan barbaada baay'een. Mul'anni isaanii Ribqaan gara fuulduraatti dooktaris ta'uu barbaaddi, injiinariidha. Fedhiin ishees guddaa dandeettis qabdi. Garamitti akka baatu xinnoo hordoffiin gara fuulduraatti nuti jabaanneetuma barsiisuudha. Fuulduratti ilaalaa deemna gaa. Malee amma wanti nurraa eegamu barattoota cimoo ta'anii qabxii gaarii galmeessisanii dandeettii gaarii ofis kan fayyadan biyyas kan fayyadan ta'anii naamusaanis akka guddatan gumaacha amma nurraa eegamu. Fuulduratti bakkuma gaarii akka qaqqabanudha hawwiin keenya sana kana jechuudha amma baay'ee rakkisaa. Ermiyaas gara fuulduraatti saayintistii ta'a. Waan adda addaa kana qorachuu jaallata kan si dhibu keessaa. Infida wantoota ilbiisota kan maal kan walitti fidee wantoota inni qoratu jira. Inni gaafa yaadu saayintistii ta'a. Kan warra kanaa kan injiinariif dooktariidha. Baay'ee gaariidha. Egaa biyya keenya keessatti yeroo baay'ee hin baratamne ijoollee mul'ata isaan keessa jirutti guddisuun jechuudha. Tarii waan maatiin akka ta'an barbaadanii yookaan waan barsiisaan akka ta'u barbaadu ta'aadha kan ture dhaloonni darbe jechuudha. Dhaloonni fuuldura jiru garuu waan barbaadu akka ta'uudhaaf maatiin maal gochuu qabu? Wanti maatiin gochuu qabu ijoollettii kana bu'uurumarraa kaasee dandeettii gaarii horatanii akka guddatan sammuu gaarii ilaalcha gaarii godhatanii akka guddatan gochuutu bu'uurarraa nurraa eegama. Fedhii isaanii fakkeenyaaf wanti isaanii dandeettiin isaanii gara fuulduraa kallattiin isaan itti ba'uu danda'an ammarra duwwaa miti gara fuulduraatti yaadas jijjiirrachaa deemuutti isaan malu jiraata. Sanatti akka isaan jabaatanii deeman nuti bu'uura ta'anii fi jajjabeessuudhaa fi galmaan ga'uudha kan keenya yaadi keenya malee dirqama mucaan koo kana ta'uu qabdi yookaan dhaabbanni barnootaa kana ta'uu qabu kara jedhuun qofa itti namanwani. Barumsa isaaniitiin jabaatanii guddatanii akka deeman nan godha. Wanti narraa eegamu tokko sana booddee akka fedha waaqayyootti maal ta'uu qabu isa jedhu maaluma irrattu fakkeenyaaf baratanii karaa barnootaatiin hojii biraa qabachuus haa ta'u dhuunfaa ta'aniitiin hojjetanii nama ta'uus haa ta'u angaruu amma waaqayyoo umurii naa kennetti amman jiraadhetti isaaniif wanti yaadu bakka guddaa akka gahan na caala fooyyee na caala jireenya gaarii na caala bakka guddaa qaqqabanii waan gaarii akka hojjetan anaan wanti na daangeessi jira sababa ta'eef bakka qaqqabuu danda'u akkas hin turre bakka qaqqabuu danda'u sana akka hin geenye wantoonni na godhan jiru. Ani immoo wantoota sana nan beeka. Wantoonni sun akka ijoollee koo irra qaqqabne godhee ijoolleen koo akka bakka guddaa gahan gochuudhaan tattaaffiin koo waan akkasiiti. Baay'ee gaariidha. Egaa kutaa 3 yeroo taaltee kutaa 4 kan isheen barachaa jirtu kutaa 2 kaastee mee barumsi kutaa 4tti hin cimnee kutaa 3 irra dabartee yeroo barattu haalli ishee irra jirtu akkamiin? Haalli isheen irra jirtu jalqabumas kutaa 2ffaatti qabxiin ishiin galmeessiste dandeettiin ishiin qabdu baay'ee gaarii waan ta'eef manni barumsaas kanuma madaalee kutaa 4tti yoo galte rakkoon qabu kan jennu nutis itti gaafatamummaa fudhannee manni barumsaas yoo gaafa kutaa 4 galtu qabxiin ishii gadi bu'a ta'e rakkoodha sababa ta'eef kan jedhu of eeggannoo isaanis nuuf kennanii haaluma sanaatiin hordofnee akkuma tamma agartu kana qabxiin ishii kutaa 4ffaa irratti wanti gadi bu'e hin jiru. Kan kutaa 3ffaas immoo obboleettiin ishee kutaa 3ffaadha barachaa jirti amma. Kitaaba kutaa 3ffaa mana keessatti wanti isheen ilaaltu jira. Obboleettii ishee kutaa 3ffaa amma 4ffaa teessee 3ffaatti san baranne kanallee obboleettii ishee deeggaraa jirti. Kanaaf amma gaappiin gidduu kanatti uumamee nu sodaachisuu fi 4ffaa irratti qabxiin ishii gadi bu'a jennee sodaannu hin jiru. Sana gaappii sana guutaa deemaa jirra sababa ta'eef mana keessattis isheenis qo'atti haala kanaatiin ta'ee jira waan ta'eef sodaan qabnu manni barumsaas haala sanaan hordoffii gaarii nu godhanii barnoota dabalataallee haalli ishiin ittiin barachaa turte jira. Haala kanaatiin qabxii gaariirra jirti sodaa kanaan qabnu fuuldurattis kana caala akka ishiin jabaattee nu deemtuu fi hawwiin keenyas mul'anni keenyas galmi keenya akka sana ta'a.
tokko gaa barataa cimaa kan isa jechisiisu barumsaanis cimaa ta'e naamusa gaarii qabaachuu qabamni. Mee mana barumsaa keessatti naamusa gaarii itti agarsiistu maal fakkaatame? Yeroon callisaa jedhamu lan callisaa. Yeroon barannu barsiisaan hordofa. Daree keessatti barsiisaan hordofuun yoo hin hordofne wanta barsiisaan yeroo barsiisu waan hin barreessine waan jiruuf yeroo hordoftu yeroo qormaata irratti waan barsiisee yeroo dhufu obboleetti koon kan gargaaru isheen qochise achi immoo mana barumsaatti ijoolleen yeroon baratan isa kan rakkisan nan qochisa. Mana barumsaa keessatti hiriyyaan jaalala kan jedhamtu nan qaba. Achi immoo ishee waan hin galleen yeroo na gaafattu nan hima. Mee barana qabxee gamii fiduudhaaf karoorfatteertati? Baranaan tokkoffaa ba'uun barbaada waan ta'eef karooradhaan qo'adhaa qabxii kiyyaa fooyyessees tokkoffaa ba'uun barbaada. Baay'ee gaariidha. Mee ijoolleedhaaf maal qabda? Akka sirriitti qo'atanii maatii isaanii akka dhaga'an akka hin jeeqne maal barsiisota akka dhaga'an. Biyya kana jijjiiruu danda'u gaa maatiidha. Ka'umsisaa barsiisaa saboota abbaatti kan dhufu jechuudha. Kan karaa agarsiisu maatiidha waan ta'eef maatiin dhaloota kana maal gochuu qabu? Tokkoffaa aadaa safuu isaanii beekanii akka guddatanii, lammaffaa immoo barumsa isaaniitti cimanii akka guddataniif jechuudha. Sirriitti hordofuu qabu. Sirriitti hordofuu, sirriitti kunuunsuu, fedhii isaanii guutuu. Ammam danda'ame immoo kabaja namaaf akka qabaatan godhanii guddisuu qabu. Mana barumsaattis oolmaa isaaniitti sirriitti hordofuu qabu. Namoonni tokko mana barumsaa kaffaltii isaanii kaffaluu, daftara isaanii bitanii, nyaata isaanii qopheessanii erganii maal hojjechaa oolu jedhanii hin gaafatan. Ijoollees hin gaafatanu, mana barumsaa dhaqanis barsiisotaas hin gaafatanu, hiriyoota isaaniis hin gaafatanu. Kana garuu gochuu qabu. Wanti maatiin gochuu qabu bu'uura biyya kanaatii fi ijoolleen fuulduraaf dhaloota gaarii ta'anii akka guddatanuu fi bu'uurri maatiidha. Maatiin mana keessatti gaafa ijoollee guddisnu mul'ata gaarii akka qabaatan, namoota gaarii, naamusa gaarii qaban ta'anii akka guddatan godhanii guddisuun dirqama maatiiti. Sanan taane taanaan ijoolleen mana keessatti naamusa gaariin hin guddisne, kabaja akkasii qabaatan, kabaja akka namaaf qabaatan gootee hin guddisne, borsiifis miidhaadha, biyyaafis miidhaadha. Sababa kana ta'eef maatiin gaafuma daa'imummaa gaafa dhalatanii kaasee hanga gaafa of danda'anii deemanutti bu'uura gaarii qabatanii ijoolleen sammuu gaariidhaan akka guddatan gochuun dirqama maatiiti. Amma biyya keenya keessatti wantoonni mul'atan rakkoo mul'atu rakkoon baay'een guddina maatii irraa hin dhufa. Kan ijoollee akkuma ta'etu jiru. Ati sammuu gaariidhaan, naamusa gaariidhaan namootaaf jaalala kabaja qabaatanii akka guddatan yoo goote guddiste ijoolleen kee bakka gaarii qaqqabu. Boris kan nama boqochiisan, kan biyya boqochiisan, kan saba isaaniitiif ta'an, aadaa isaanii baranii guddatanii, aadaa isaanii saba isaanii kan kabajan akka ta'an, saba isaaniitiif kan fayyadan, saba isaanii bira darbanii biyyaaf kan fayyadan akka ta'an goote bu'uurumarraa manatti ilaalcha gaariidhaan guddista. Maatirraa kanatu eegama. Haala kanaatiin guddisna dheetan kan inni eegu. Abbaa fi haadha keenya jaalattamni? Mee jaalala qabduuf akkamitti ibsitaaf? Abbaan koo Miidhagsaa Beeraa fi haadha koo Zinaash Alamayyoo baay'een sin jaalladha. Hanga ammaatti barattuu cimtuu waan akka ta'u na gargaartaniif isin galateeffadha. Ijoollee isinis mana keessanitti karooradhaan qo'adhaa, barsiisota keessan dhaga'aa, waan isiniif hin galle gaafadhaa. Barsiisota keessan kabajaa jaalladhaa akkana jedheen isin gorsa.
Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa qophii yeroo maatii keenya irraa barumsa guddaa akkasiin argattan egaa abdii guddaadha kan nuti qabnu. Egaa guyyaa har'aa magaalaa Bishooftuutti mana miidhagsaa Beeraatti argamneeti kan jirru jechuudha. Egaa isaan ijoolleen isaanii barnootatti cimoo akka isaan ta'aniif bu'uurri immoo isaanidha jechuudha. Egaa ijoolleen isaanii yookaan Ribqaan kutaa 2 kaatee kutaa 4 kan isheen barachaa jirtu kutaa 3 irra utaalte jechuudha. Kun immoo dandeettii cimaa isheen qabdu. Sanarraas immoo yeroo ammaa kana qabxii guddaa akka isheen galmeessituuf egaa maatiin yeroo yerootti mana barumsaatti manatti hordofaa akka jiran nutti himaniiti kan isaan jirani. Egaa qophii keenya irraa barumsa guddaa akkasiin argattan shakkiin qabnu. Qopheessaan qophii kanaa Angammachuun Saakkeen ture. Ogeessota kaameeraa keenyaa Alamnash Geetaachoo, Burtukaan Balaachoo akkasumas konkolaachisaa keenya Daani'eel Gabar Mikaa'el ogeessota istuudiyoo mara taanee isin faana turre. Torbee dhufu immoo qophii biraa iddoo biraatti wal agarra. Hangasitti nagaatti.